faasili na da lagura miƙanya wala foto ya sanif jarake miƙanyumma ke sawani nu argannu hinjiru Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infalfalina infitata ko infalfalina falfalli ennu nama tabbabate en kabu yoga sidebite male yoga didebite male falfalte nama caalu tokko narbi jarake video bada meka like ko darte video babbare dawni namni dalagu e amma video kana farkenya anamba video ke dubadani ba inda laga namni like nama murata je mali sini go ayo nama guddiftan o ma kizi te sani ba andiftan kana buat yeah. So ndaga ba'ani yu gale barbare already godera account sadin qaba sadanu godera already so jarri kan ma kuma galana kalalanu fini godis na click oromon comment rajir hamma madaqati post goda thank you ayyih galata meeduriya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Akkam fayyaa jirtu nagaadha? Jirra abdi. Dhugaa rabbi dubbachuudhaan laayifii illee galee hin beeku amma Nasrii dubbataara sanni aaree dubbataaruu dhageen laayifii galee Nasrii an qaamaan illee bareechee hin beekaa waggaa yoo bicate waggaa 3-4 kana nan beekaani Nasriin Oromoodhumatti bahee gaafachuun qabu dhugaa rabbi an parsanaalii nan beekaa Nasrii nama hojii maraatiin keessaa Oromoodhaaf waan gaarii hojjetaaran kan ijoollee Oromoo mataa qabachiisaaran jedhaman qubaan lakkaaman keessaa maybe tokkoffaa ta'a dhugaa rabbi dubbachuudhaan gatiin fuunduree koo jiru miti. Namni naasi caalee waan guddaa hojjetu just Oromoo waan inni ta'eef qofaaf proud ta'uu qabda. Sigalee dhugaa rabbi dubbachuudhaaf Nasriin dhugaadhuma rabbi dubbachuudhaaf gabbeedhuma gaafachuun qabu. Like akkana godha jechuudha. Garuu nu dadhabaa waan taaniif kubsateeraadhuma jedhamnaan jechuudha. Nasriin kun nama qaqqabu keessaa tokkoffaadha. Alhamdulillah na qofaaf tun ta'e nama danuudhaaf jechuudha. Kanaan duras dhagees argees waan hin beekuufanis nitti dubbataa jira. An biyya Dubaay keessa jiraadha. Nam beekaanii qaamaan illee waliin illee nyaadhee dhugee beekaa. Nama ijoollee Oromootiif qaqqabu, nama khayrii namaa niyyatu. Nama illee dubbatee namaas qayyamu miti gurbaan kun baay'ee. Kanaaf jennaan inni gabbeedhuma akkana gaafachuu illee hin qabu nuuf yeelloodha. Kanaaf jennaan amma haasasin illee ittiin baay'isu Nasri piinii godhi amma komentii irratti iyyuu originaalii peejii jara piinii godhi ijoolleen hundinuu immoo fooloo godhanu gabbee illee gaafachuu qabu wallaahi laan gurbaa wallayyee sanaaf jechuudha laan peejii isaa iyyuu fooloo godheeraaf maaliif an fooloo godhee fi wanni birree argatu ta'e wanti narraa hafu hin jiru garuu gurbaan kun maatii qabaa maal qabaa amni keenya ijoolleen biyya Arabaa dhufnu hundi keenya iyyuu maatii hiyyeessaarraa biyya Arabaa dhufne malee nu darbeetiif miti kanaan gurbaan kun utuu birree argate isaaf gaariidha jedhee fooloo godheeraa fi Nasriin immoo akka ijoollee Oromoo ta'e akka ijoollee Oromoo qofaatu hin ta'in akka ijoollee community Imaraati keessatti jiru waa gaarii hojjetaaruuf inkaan ijoollee Oromootiif miti ijoollee saba biraatiif illee mucaan tokko rakkadhe akkana viizaa jenna tolaan siifan hojjechiisaa kottu jedhee viidiyoo isaallee